Bari. Amma yeroo ammaan tanaa kana hawaasni keenya bal'inaan rakkoo deebichaa qaba. Wanti nuti yeroo ammaan tanaa kana ja'a afurii ta'antuni wanti ammaas nu fide ganda keessa yaane barbaanne as dhumne asitti argina. Kanumaa wanti dhiyaachuudhaaf viidiyoo yoo xiqqaate soddoma jira. Ammaan tana rakkoo tana mootummaan giddu galeessaan hawaasa keenyaaf hanga danda'amutti furmaata laatuuf qabaan jedha. Jaan Sudan immoo motoraanis hin jiru beektaa maallaqa keenyaan bitachaa jira jireenyinis maallaqaan bitaa jirra yeroo ammaan tana haala keessaa yaa'u malee wanti nuwaaf hin jiru kana gabbee mootummaanis furmaata laachuu qabaa furmaata garuu kana maalaa turabbuma hawaasni keenyaas rabbitti jechuu qabaa ooni gidduutti rakkoo bishaanii ta'u nu fide ergee dhufnee sa'a takkaa ol as turree jirra maali yoo jenne akka guutuu addunyaatti yookaan akka biyya keenyaatti rakkoo bishaaniitii fi rakkoo beelaa hawaasni keenya qaba. Irra dhaabbannee mootummaanis rakkoo tana gadi bu'ee hawaasa keenyaaf laaluu qaba. Ayyee sababni inni guddaan ibidda kana si balbalfattee kumaadha. Sababni guddaan qabbanaa fi qilleensa amma irra jiru irra kanarraayi. Sanitti aan Suudaan immoo anta bishaan ibiddaan ittiin jirtu qadeebichaati malee. Qadeebichaa kana ammaan tana rabbitti iyyannee haasias nu fidee nuti dhaloonni keenya baadiyyaa bakkee irraa dhufnes ganda bulloo yookaan andi bulee jedhama. Achirraa rakkoo bishaaniitiin jechuun gobeellee nutti dhiyaata yeroo mootee arbaa jira ammas namni kanatti arbaa hundaan du'aa jira. Sanumaaf rakkoo bishaaniitiif namni arbaa hundaan waan du'aa jiruuf amma nuti jechuun gobeellee san sodaannee magaalaa deemnee jechuun bishaan motoraa waan ni waraabbanne jenna. Sanumaafuu guyyaa 4-5 fa'aa jala bullee loon keenya agabbuu akkasii jiranii akkasuma midhaan waan nyaatan hin jiran namoonni irra guddaan harka qalleeyyii ta'ee jiran miidhagaa keessaa. Sanumaa immoo rakkoo bishaanii kana immoo garuu mootummaallee furmaata godhuu dadhabee waan jiruuf garuu yaa rabbi akka nu hirmachiifannee suma karanna akkasuma baatiin ramadaanaallee mufee jira guyyaa muraasa qofaatu hafee torbee tokko caala. Sangubbaan deebii dardarroonni keenya akkasuma kan guyyaa kana salaanee deebi'anii akka xaaratanii salaatanii fadhan garuu immoo bishaan hin jiru maaliin xaaratanii salaatan uffata waan mijatanii hin qabu namni akkanatti jechuun xurii danaan deemaa jiru jechuudha rakkina bishaaniitiif.